manatti muranii anuma kuchisuudhaaf maatii kiyya michuu san qofaatutu hawwii fedhii guutuu qabamoo waan san dalaguu irratti ammoo dhokatanii keessoon jarri kun jira kajaamuusi tuubarraa waliin ka ilaallu tahaa waan hundi ragaa waliin toltii ka isinii dhiyeessu tahaa ijjitiiwwan dubbee rakkoo tanaa jiru walumaa galatti waliin arguu teenya eenyu qaama rakkooti eenyutu ibsaa kana miidhu jira arra qalbii nuti deebisee jechuudha kammoo waa'ee isaa akkamitti calliftanii kan yeroo inni fayyee asirraa gara manatti deebi'e akkas jiraadhe rakkoon qabu akkaataan keessa jiraadhe akkaataa kan naabsita maaltu waca kanaaf haala kana hunda fidee kajuu isinis nama caalaa yaadu nama caalaa suwaa hubatu namo akabi fatiha lisati zadda qorachun jabenya garida bibada ega daawwattoota hordoftoota keenya amma walitti deebinee jirra maal jechuu barbaadeeti viidiyoo ibsaa maammee waliin jiru takkaas qabadhee isinii dhufeetiin jira jechuudha. Wanti viidiyoo tana qabadhee isiniif dhufeef wanti kun ragaa warraa hubattuu warraa baratan jeeti. Inshaallah ijagaa maali kadir martuu maal jee beeytanii iji dhugaa qalbii tawaa gartu qalbii iji dhugaa qalbii tawaa gartu qalbii awwa yaa ilma nama amante tulluurra dhaabbattee bishaan gaddaawwatte la ilma nama amante tulluurra dhaabbattee bishaan gaddaawwatte dhugaadha akkasis warra ta'e rabbiin hin godhini ijaa qalbitii qoytu saniini ilaaluudha qabna meemammenoo maal je'ee khajuu walumaan ilaalla ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'uu sinenjaa fiidoo tana booda walitti deebina amma fiiduma tana haa dhageeffannuume waan ibsaa yeroo achi maammee baasu jechaa jiruu fi tasanirraa hafte immoo kitii dubbii waan kana jirtus walumaan ilaalla dhiifama naa godha amma gama fiidiyoo sanitti ceenaa jechuudha hordoftoota daawwattootaaf hordoftoota numaaf miidiyaa sinitti dheeradde umurii sinaa dheeressu ani hedduun isin jaaladha waan isin naan jettanis hunduma isinirraa warra fudhatee nama jiruudha jechuudha egaa soona jaalachuu baattanii waan isin fakkaate badii isin fakkaates akka baditti qabattanii waanaan jechuu silaanaan hin jettanii akkasuma waan isinit tole na eebbisuu waan isinirri kadabaa yookaan fokkataa irratti hin abaaruunis jaalaluma naaf qabdan je'eetiin fudhadhaa kanaafuu fiidiyoo tana booda mee walitti deebina fiidiyoo maammee yeroo ibsaa achirraa baasu maal jechaanii turee akkamitti baasaa jiru kajuu waliin ilaalleeti isii tana booda walitti deebinaa isiniin jaa turtiin keenya fiidiyoo tana waliin haa ta'uun isiniin jaa masna hordofa amma dawaa inni nu ajaje fudhanne gara manaa kan galchinu ta'a jechuudha fayyaa rabbiin haa kennuufi kunoo keessan argaa jirtanitti fuulloo ifee jira arra qalbii nuti deebisee jechuudha kammoo waa'ee isaa akkamitti calliftanii kan yeroo inni fayyee asirraa gara manatti deebi'e waliin laalla jechuudha alhamdulillah kun ol jedhee jira rabbi galanni haa ga'u shaamis ayo shaamis egaa daawwattootaaf hordoftoota numaaf miidiyaa fiidiyoo tana warraa hubattu jeetiin abdadha egaa ibsaan haala keessa jiru rabbi haa fayyisu madaallee madaa'ina rabbi haa godhuuf jenna du'aa goonaa fi itti aansuudhaan maammeen hoo maal jechaa jira fuula akkamii dubbachaa jira dhuguma gammachuu fayyaa isaati moo mee kakkabnee waa hedduu haa ilaallu waan jechuu barbaade amma galatti deemaa jirra qoricha isaatis fuunee fi maal ta'e lubbuun nu deebi'ee jira fuulli isaallee nifee jira gammannee jira maaloo kajuudha beeka dhugaadha namni nama isaa hawaatee ka dhukkubsate gama fayyaatti yeroo deebi'uuf ni gammadaa inni dhugaadha gammachuu maammeetunoo tanama saniiti moo dhuguma waatu keessa jira keessoo isii jira kaju immoo ija qalbiitti qoytuun ilaaluun dirqama tahaa jechuudha
Kanaafi ammallee fiidiyoolee hafaniitu jira. Fiidiyoolee tanaas walumaan ilaallee kan walitti deebinu ta'a. Fiidiyoo hafti tun hoo maali? Maammeen faan ergaa achii ka'anii deeman waan jira. Fakkeenyaaf iccitiilee jirtu. Maal jee kana qofa hin jenne maammeen amma inni nuuf wayyaa'ee jira. Qorichaas fuunee maaloo akkana deemnee akkana taana jechuu qofa osoo hin taane kan nama isa dhahee maaliif calliftan kanuu jettan erga galle isa kanallee itti deemna jechi ijoollee of keessaa qabaa jechuudha. Kana jechuun hoo maal jechuudha? Namni erga dhaame dhugaadha. Namni isa yaalus jiraachuu qaba. Namni nama isa dhaheessan baasus bakka san jiraachuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf asirra dhiifama naa godha. Atis naannuma san jirtaa maattiin dhiyaatiin maan dhaqin warri naan jettanis jiraachuu keessan hin oolu dhiifama isiniin jechuu barbaade. Ani rakkoo bakka sanirraa kaate taniin mataan keessa seen keessaa hanga ammaan tanaa taniin keessaa ba'e hin qabu sanuma keessa shukkuumaa deemaa jira jechuudha. Haalonni dhalli keenya tun keessa jirtu haala walxaxaa haala akkaan hamaati haala ulfaataa jechuudha. Yoo keessa seentee ittiin ifgata jettu haala badiidhaaf si saaxilu jechuu gama badiitti si oofu malee haalli gaaromina bakka tana keessa waan dhabameef akkaataa keessa jiru keessatti haala waan san keessa jiru keessatti ofuma hijaabuu of eeggannoo godhaa socho'aa waan jiruufi bakka sanitti yeroolleef argamuu hin dandeenye. Ammas achitti argamuu qofaaf osoo hin taane yeroo ibsaan silaa deebi'ullee isa biratti argamu kan hin qabu isallee dubbisuu waan jiru hundumaa keessattuu wanta inni illee seeteedhaan tarii natti mufatellee yoo jiraate haala keessa turreef haala keessa baane haalota isirraa dhukataa kan jiru baay'ee faa jiraachuu danda'a. Haalota san mara silaa ibsuuf fedhii kiyya guddaa ture jechuudha. Garuu haalli na keessa jiru bakka san na geessuu hin dandeenye waan ta'eef ta keessa jiru tana keessa of shukkumaatuma dhiibachaa jira. Kanaas akkanatti akkanaa hubattan isiniin jechuu barbaadeeti. Kana qofa osoo hin taane yeroo taateen tun taate immoo maaf hin dhaqin naan jechuun keessa ni dhoolu. Kana ofii hijaafuu irraan argaa jira irra deebisee waan jira hunda waliin ofuma hijaafuu of ajaa'ibee ilaalutti jira waliin ilaalu jirra isiniin jechuu barbaadeeti. Kanarraaf immoo fuula duraafuu achitti dhiyaattee ilaaluu dandeessaa warri naan jiru yoo jiraattanillee tarii haalli dubbii tanaa akkaataan isaatii fi ulfinnis nama dhibaa waan baay'ee keessa jira. Kanaaf haalli danda'ame kan keessattuu yaaliin niin godha karaa danda'ameen isiniin jechuu barbaadeeti. Kanaaf gama maammeetti as deebinaa jechuudha. Maammeen yeroo mana geenye warri maaliif nama akkana godhe kana hin baasisina nuun jettan kana erga mana geenye baafnaa maaloo jaa. Dhuguma namni nama dhahee dhugaadha dura kara fayyaa deemanii fayyaan osoo jiru namni bakka sanii dhabamee kaanis nama san barbaaduun hafee akkas jaama maaltu as keessa jira kajaamu tokkoon keenya akka bareefu kaase ija maalitti qoyitu jenne qalbii qoyituun ilaaluu danda'uudha qabnaan isiniin jechuu barbaada dhaltii. Kanaaf dhahamuu isaa qofa osoo hin taane eenyu dhahee akkamitti dhahame maalii fi inni kun dhahame kajuusi egaa fuula duraaf kanuma waliin ilaallu ta'a waan as keessa jiru baay'eetu jira isa san takkaan itti deemna dhugaanii hin dhokattu ni baati ba'uuf jiraatti kan akkasitti naaf hubadhaa isiniin jechuu barbaadeeti. Ammaas viidiyoo biroo taa yeroo manatti galan maal eenyuu fi maammee abdii ofii isaaniiti waan waliin jaanii dursa nuti ofuma keenya ilaalleeti san booda yoo ta'es yaada irratti kennanna. Kanaas anaaf seerumaan dhageeffadhaa isiniin jechuu barbaade. Ammaas turtiin keessan
nufaana haa turu fiidiyoo tana dhageeffannee walitti deebinaa isiniin jaallaloota kiyyaa qaqqaaliif gaggaarii ani hedduu isin jaaladha waan as keessa ta'ee maqaan ani hin qabne kanaa buuses ani maqaa sanirraa walaba qulqulluudha garuu warri rakkoo saniin deemu ammallee rakkoo sanitti jira rakkoo isaanii tana akka nurra hin buune namu gamaa jiruuf anis tattaafachaa ofittisaa takka takka immoo itti gugguufachaa tumaan deemaa jira kanaaf du'aa illee naa godhaa isiniin jechaa mee ammas video erga manatti galan nama inni isa dhayi baasuu irratti xiyyeeffatamoo wal irratti xiyyeeffate rakkoo jarra kun waan waliin jechaa jiran ilaalleeti sanboota walitti deebinaa isin jaa ammaas nu faana tura waan as duuba jirus iccitiis as duuba jirtus walumaan ilaalaa isin jaa video tana dhageeffannaa jechuudha. Duwanatti muranii anuma kuchisuudhaaf maatii kiyya iddumaan dhiifama. Daawwattootaaf hordoftoota kiyyaa dhiifama isin gaafachuu barbaade osoo viidiyoo ibsaa fi abdiin walitti dubbatan hin laallee dura maaltu jira seetu ibsaan waan dubbateetu jira jechuudha. Ibsaan maal jechaa jira? Ibsaanii maal jechaa jira? Wanni ibsaan jechaa jiru maali? Isa kana erga dhageeffanne booda isa abdii fi maammeen waliin jaanis dhageeffanna itti deebina jechuu barbaadetti san booda immoo waan jira bal'inaan waliin ilaalaa ijjitiiwwan duubbee rakkoo tanaa jiru walumaa galatti waliin arguu teenya eenyu qaama rakkootii eenyutu ibsaa kana miidhu jira eenyutu dhugumattuu ibsaadhaatti miidhaa ibsaarratti fira fakkaatee ittiin deemaa jira. Waan kana duuba jirti walumaan ilaalaa amma xumura egaa viidiyoo teenya tanaan waliin tura isiniin jenna amma viidiyoo eenyu ilaaluu deemna waan ibsaan jechaa jiru dhageeffannee ergasii viidiyootti aantutti ceenaa tamaammee fi eenyu waliin jaan maammee fi abdiin waan waliin janis dhageeffanna san booda immoo waan jiru hundumaahuu waliin ilaalaa isiniin jaa ammaas nu faana turaadha. Duwanatti muranii anuma kuchisuudhaaf maatii kiyya wajji gargar na baasuudhaaf na kuchisuudhaaf rasaasa sanatti hidhanii rabbiin immoo keessa hin jiru waan ta'eef alhamdulillah rabbil alamin isaan asitti na alamanii rasaasni immoo as na dhaye. Egaa daawwattootaaf hordoftoota namaaf miidiyaa waan ibsaan jechaa jiru seerumaan sirnaan dhageeffatanii jira jeetiin abdadha amanaas. Egaa ibsaan maal jechaa jira isaanii anuma kuchisuuf natti dhaanii maatuma tiyyaan gargar na baasuu fi natti dhaye warri natti dhaye saniisi garuu galanni kan rabbii guddaati wanti isaan imaammatanii natti dhaan saniisi harkuma kana na dhooyte amma bahee asiin jira kana jechaa jira jechuudha. Yaa ibsa miskiina kiyya ammallee rabbiin madaas mataa idaan isaa godhu rabbi isaa fayyisu tekni rabbii si biraa haa dhaabbatu si jechuu barbaada. Inshaallah maaliif wal quban qabdu wal duubaa laga dhayti jette Oromooni. Egaa duraa duubbee kee ilaaltee ofirraa warra beekuu danda'us rabbi si haa godhu maal jechuu barbaade amma waa gurguddisuun feene. Waan jira hunda walumaan itti dhufu deemna inni kana jechaa jira inshaallah ammas maal jechuu barbaade walumaa galattu ibsaa rabbi nu haa fayyisu waan kana duuba jiru waliin ilaaluu qabna kaaf immoo qaamaanis waan nu barbaachisu taanaan itti seenuudhaaf wanti nu daangessaa hin jiru jechuu barbaade an akka numaafitti ammas akkuma kaleessa rakkoo gama isaaniitii dhooytee natti dhuftee bira dhaabbachuun hanga mucaa isaa dabarsuudhaa deemanii dabarsuu mucaa kanaatiif muciyoo san qofaatutu hawwii fedhii guutuu qabamoo waan san dalaguu irratti ammoo dhokatanii keessoon jarri kun jira kajaamuusi duubarraa waliin ka ilaallu tahaa waan hundi ragaa waliin toltii ka isinii dhiyeessuu tahaa walumaan ilaalaa jechuu barbaadeeti. Kanaaf ammoo maaltu jira bakka tana keessa waan ibsaarraa dhageenya yaa miskiina kiyya ammaas rabbi si biraa jiraatuun siin ja'a hedduu gara nama nyaata ibsaanii kanarraaf imma viidiyoo jarri lamaan erga manatti galan waan waliin jechaa jiran ilaalleeti walitti deebinaa iccituuleen jirtu gurguddoolaa duubbee tana jira
tana walumaan itti dhufna jechuu barbaade daawwattoota hordoftoota kiyya ammas nu faana turaan isinin ja'a mee ibsa abdii mammee Waan ani tana Sambar waan sumii nyaachise beektaa? walii godhee wal bira tarree jirra basa. Waan darbe waan bara sanii ofirraa ta'e amma saa kana albaate. Gomes kini qayyara lafisa. Itti kawaayee. Oromootiyaa keessattuu daawwattoonni keenya ilmaan Oromoodha warri tooraa numaaf miidiyaa irraan nu daawwachaa jirtan dhageeffattanii jirtan ji'eetiin amanaa jechuudha. Mee jarri kun erga mana dhufee maal waliin jechaa jiran maal faa jechaa jiran mee abdiin maal jechaa jiran maameen maal jechaa jiraniin isaan kun amma maalirra jiran laalaa gadi qabaa laalaa. Eegata gaafa duraa summii nyaachifte naan jettee san bira tarree san akkas taane ta'amma keessa jira maaltuutu sanii fi tana walitti fide lubbuu amma ba'aa jirtuu fi ta duraan dabarte maaltu walitti fide maaltu jara kanaa nama dhaamee ciisu gubbaa teessisee isaanuma kanaa akkana walitti guusisaa jira kunis ilaala namni waa hubatu waa hubata jeetiin abdadha kanaaf mee ammas tana qofaa miti tatanatti aantus ni jirti sanis waliin ilaallaa jechuudha jara kana sirritti ilaala eenyutu miidhaa kana geessaa jira muca dhiyaatee dhugaa saniin akka isaa dirmatu akka isaa fira ta'etti itti fakkaate oofaa jira kaju'u waluma keenyaan ijateenyaan egaa laalaa mirkaneessu dhageeffachaa hubachuu qabna ani waan ju'uu fi waan jiraa dubbee isatti fiduufiin ta'a kanaaf akkasiin quba qabaadhaadha ammas nu faana turaan isinin ja'a fiidiyootti haftee ilaalla eenyu gaha qaamni waan kana hunda godhaa jiru maammee fi abdiin haasa isaan amma haasaa jiran ragaba kana malee haasa itti aanu keessatti ammas waan waliin jechaa jiran haa walumaan ilaallu ammas nu faana tura maammee fi abdii kanallee akkuma fixanitti tamam akkuma fixanitti itti milkooftan an kanaan booda immoo wanta an dubbadhu hin jiru situ keessa jira naan jette qubanatti qabde eegaan keessa jiraadhe rakkoo hin qabu akkaataan keessa jiraadhe akkaataa kaan naabsita. Mee Oromootiyaa ammas fiidiyoo tanarraa waa dhageeffattanii jirtan jeetiin amana maal jechaa jira abdiin tanaas akkuma fiddanitti fixaadhaa qubanatti laattee siitutu kana godhe naan jechaa jirtaa akkaan akkana godhee fi akka kaan ammoo walumaan ilaalla fuula keenya dura haa jechuun waan dhufu akka dhaadannutti dubbata maaltu waca kanaaf haala kana hunda fidee kajuu isinis nama na caalaa yaadu nama na caalaas waa hubatu egaa tokko tokkoon keenya waan hubanne waan asirraa argannu as jala kaa'uu danda'uudha qabnaa jechuudha. Kanaaf wantoota isinirraa hafe yoo jiraate wantoota maal jechuu barbaadeeti fakkeenyaaf isiniin galiin yoo jiraate isinii galchee isinii biraan ga'uudhaaf ani haalaan waan jiraa hunda wanta qabee taa'u hunda yeroo sanitti baasee kan isinirraa hin fudhanne hundi waan baay'ee waan jiruu fi hunduma sii ragaa waliin baasuuf taa'a. Ichitiis rakkoo namni ibsaadha eenyu kajuu immoo eenyu akka ta'eesi maal isiniin jechaa jira niin baasaa jechuudha. Kuni ofiifuu jarri ragaa ofitti ba'aa jiran qaama rakkoo jarri kun akka ta'e asirraa waa hubachuu qabdan jechuu barbaadeeti. Kanarraa kanaaf immoo waan dhufe hunda waliin qooddannaa ammallee ibsaa bira rabbiin waa jiraatu nullee akka dandeenyutti waan dandeenyu itti dhiyaannee bira jiraanne isiniin jechuu barbaade. Kanaaf daawwattootaaf hordoftoota namaaf miidiyaa hunda keessan bakkuma jirtan nageenyi rabbii guddaa isin bira haa jiraatu. Hamma fiidiyoo birootiin walitti deebinutti nagaa naa turaa namaaf keessan anniin jira waan naga qabeeddu jira du'aa naa godhaa isiniin jaha baay isiniin jaaladha akkana jaalattan abdiin qabaa nagaa naa turaa isiniin jaha nagayaatti.